Taatiin mari'anna. Biitii faanii si gara hin jiru. Akka muutu aadaa guddaa rakkoo qabu. Ta'a. Akka isin kaane jiran ka'e kanaafuu dugataa. Manni noo anan beekaa hundumtu taa'aati isinii gabaabsee haasa'aa yaa walii gallee wanni guddaan bakka wal agarree waggaa 3-4 tura waggaan as dhufe lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu gaafsan hin dhage lakkoofsi Oromoo gaafsan asitti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture ka amma jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin ga'u ture jechuudha. Jara nagasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi? Ammallee wal hora, ammallee baay'adha. Baay'inni qofti gahaa miti. Har'a siyaasaatti kuman dubbadhu. Waa'ee hawaasaa irraa hin dubbachuu barbaada. Maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoos natti uumu. Yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru Jarman, Noorweey, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa 2-3 dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraan nu uumuu qaba. Carraan nu uumu biyya sana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamnee bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa fi uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti hin ijaaramin yoo wal hin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability akaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun teessan addee duniyaan hamma tokko biriif naa godhaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa ijaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna nama jajjabeessaa baay'ee ganama isii miti kaballeesse dhiifama isii gaafachuun qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu gareen security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessa ta'uu qaba yaada jirurraa nutu jalaa dhokatee dhufee isii dhiyoo osoo hin ta'in nu dhiifama isin gaafata gara haasawaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akka laalutti average umriin keessan 25 hin jaalu. Hedduun keessan qurxummii irraa dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamurtanii dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan hoggaa laalan. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenyaaf uummata keenyaaf bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu hin qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne. Biyyoonni Awurooppaa kun welfeerii namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga bayyanatanii ji'a muraasaaf gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa irra hirkatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija of jaamsuudha jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhallee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu. Nana keessanii dargaggoo. Oromoof Oromiyaa fayyaduu barbaaddanii mi? Of danda'uun hojiidhaan barnootaan of danda'uun barbaachisaadha. San qofa miti akka namaarratti akka nam tokkeetti naamusa horachuu qabdan. Naamusa hin qabdan jechuu kiyyaa miti. Dargaggeessii waan turtaniif
Ani sosoo adriin anyaatiin sadarkaa keessa waan hin tureef bara dargaggummaa keessatti wantoonni nama hawwatan kararraa nama maisan baay'ee jira. Biyya ambaa keessa jira. Biyya Faransaay, biyya Paaris, biyya Awurooppaa kana keessatti isin bakka bu'oota saba keenyaatiif uummata keenyaati. Akka bakka bu'oota saba keenyaaf uummata keenyaatitti ormi dhufee isin argu, kararratti isin argu, hojii irratti isin dhufu, mana barnoota irratti isin dhufu. Gammada Kadiir Abdataa isin jiru. Gurbaa Oromoo intala Oromoo takka isin jiru. Naamusa gaariin, amala gaarii yoo isin arge Oromoo ija gaariin laala. Naamusa hamaa keessatti, waan gadhee keessatti, waan hamaa keessatti, waan yaraa, waan balfamaa keessatti yoo laale immoo namni sun qofa osoo hin ta'in uummata keenyallee ijaan fuudhanii ilaala jechuudha. Kanaaf isin firoomatoota keenya, isin ambaasaadoroota keenya naamusa ofii guddifachuun hedduu barbaachisaadha. Faranjii biyya Faranjii jirta. Keessattuu biyya Faransaay jirta. Awurooppaa keessa jirta. Hawaasa itti dhufne kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Aadaa Faranjii barattanii baddanii waliin jaan suni guututti dhugaa miti. Aadaa ofii cimsachuun naamusa safuu Oromoo cimsachuun qabatanii itti fufuun gaarii. Waan gaggaarii immoo uummata itti dhufne kanarraa barachuun immoo na barbaachisa. Waan uummanni Faranjii kun, uummanni Awurooppaa kun itti gaarii hedduu jira. Wanni gaarii keessaa tokko naamusa. Mirga namatti darbuu dhabu, of eeguu, mirga namaas eeguu, ofillee eegsisu, hojiirratti cimanii hojjechuu kun naamusoota biyya kanaa agarru keessaa. Ka biraa aadaa wal danda'u tolerance. Yaada walii danda'u, ilaalcha walii danda'u, hubannaa walii danda'u. Tolerance barbaachisaadha. Obboleeyyan keessanii, hiriyoota keessanii, uummata keessan Oromoo qofa osoo hin ta'in, uummatoota addunyaarra jiruu fi warra biyya kanaa keessa ta'an wajjin wal danda'uun aadaa isaanii kabajuun irraa barachuun ofii barsiisuuf yaaluun tolerance essential. Biyya dimokiraatawaa keessa jirta. Dhabiinsa dimokiraasiitu biyyaa isin baasa. Kanaaf wanti biyya keessanii, saba keessanii, uummata keessanii isin gabaadhu gumaachisan keessaa tokko aadaa wal dandeettu. Biyyi teenya lola hamaa keessa isii galche tokko aadaa wal danda'uu dhabamuu isaati. Wanti isin keessanii, warra keessanii, biyya keessanii qabattanii galtan yuura qofa miti. Naamusa aadaa wal danda'uu qabatanii dhufu. Ka biraa aadaa baradha, aadaa uummata biraa. Aadaa warra Faransaay baradha. Aadaa sabaaf sabboonota jira. Warri amma Afrikaa kaabaa kun baay'ee baay'ee. Aadaa isaanii baradha. Barachuu qofa immoo waan tokko immoo abbooyi godha. Geetoo hin hundina. Hiriyaan kee hundi Oromoo taana. Ka wajjin dhuytu, ka wajjin taphattu, ka wajjin barattu hundi Oromoo qofa taanan ati of miidhaa jirta naannoo kanatti. Oromoo kee fira kee jabeeffadhu. Orma immoo firoomfadhu. Na dhageessaami? Fira kee jabeeffadhu, aanaa kee, lammii kee jabeeffadhu. Kabaji guddisi gargaari. Orma irraa immoo of hin moggeessin. Isolationis ta'uun hin barbaachisu. Nuti wanni agarru akkuma kalee warra Jarmanii jechaa ture. Isin amma Oromoota Oromiyaati miti, Oromoota Faransaay, Oromoota Awurooppaati. Amalli keessan, aadaan keessan, adeemsi keessan Oromoo Faransaay ta'uu qabu, Oromoo Firaans ta'uu danda'uu qabda jechuudha. French Oromoo ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kana gochuudhaaf afaan barachuu qabdan. Tokko amma hamiin an dhaga'e maali? Ijoollee as jirtu gurra yoo muraan afaan hin beektu jedhan. Dhugamoo dhugaami. Tokko ka fuudhee gurra muree laalu. Afaan barachuu qabdan. Wanni afaan barachuu isin dhoorgu tokko sa'a 24 namuma keessanitti ka wajji galtan haa ta'u ka sooshaal miidiyaa wajji jirtan wajjin afaanuma Oromooti waliin lallabaa yoo ooltan afaan hin barattan. Afaan biyya kanaa yoo hin baranne immoo biyya kana keessatti ol guddachuu hin dandeessan. Na dhageessu ijoollee. Afaan baradhaa, aadaa baradhaa, hojii biyya kanaa baradhaa. Kanarratti yoo jabaattanii deemtan akka nam tokkotti maaliifi
Hawaasni tokko hawaasni Oromoo Faransaay namoota dhuunfaa kanarraa ijaarame. Sabni keenyas uummanni keenyas namoota dhuunfarraa ijaarame. Namoonni dhuunfaa naamusa mataa isaanii yoo qabaatan gahaa yoo qabaatan barnootaaf hojii yoo of danda'an aadaa ormaa sirriitti madeeffatanii afaan biyya keessa jiranii baratanii akka gaariitti yoo ka'oon quunnaman taate saba keenya waan guddaa fayyada. Afaan baradhaa wanni jiru tokkoffaa hojii keessaniif barnoota keessaniif gaarii successful ta'uuf ittiin milkaa'uuf gaarii. San qofaa miti waan biyya keenya keessatti ta'u lammiilee biyya kanaa mootummaa biyya kanaa dhaabbilee biyya kanaa afaan Oromoon dhahitee wajjin hin ta'u. Afaanuma isaanii ittiin muudhaaf nu gargaaruudhaaf ifis gargaaruudhaaf hojiin guddaan ifirratti hojjechuu. Hawaasni tokko akkuma reefu isiniin jee namoota matayyaa dhuunfarraa ijaarame. Namoonni dhuunfaa Faransaay keessa jiran kun barnootaan cimaa yoo kadeeman taate hojiidhaan cimaa yoo kadeeman taate naamusaan cimaa yoo kadeeman taate hawaasni Oromoo Faransaay jiru baay'ee cimaa deema. Jarmanitti tiraansfoormeeshinii guddaan argee abduu irra gaaba'uu danda'a. Koolawaa fi kudhaafur oosaa qabadheen dhufe biyya Jarman. Yeroo san wanni ture gama naamusaatiin, gama barnootaatiin, gama hojiitiin baay'ee gadi bu'aa ture. Dargaggeessi keenya baay'ee harka kudhan ta'u ture kan hojii qabu. Kan barnoota qabu sanii gadi. Kan afaan danda'u harka lama ta'u. Har'a garuu kaleessa hoggaan dhaqeeru irra jireessi isaa caccabsees ta'u itti cabsees ta'u afaan Jarmanii haasa. Irra jireessi isaa hojii qabatee hojjetaa jira. Ba'aa biyya Jarmanii ta'ee hin jiru jechuudha. Kana arguudhaan mootummaan biyya sanii immoo hedduu isaaniitiif waraqaa hayyama kennaafii jira jechuudha. Kanaaf isinis wanni ani siyaasaan bakka gahuu ka dandeessu hawaasni yoo ijaarame kanarraa inni guddaan hojii hawaasa ijaaruu keessaa tokko inni guddaan kan isin qofaa miti. Erga sochii kana eegalle irraa kaasee gareelee akkanaa koomunitii akkanaa kana 67 qabna addunyaarraa 67 akka Afrikaattu hawaasni akka hawaasa Oromoo diyaasporaa ijaarame tokko hin jiru kana beekaa. Ufitti uffatinaa. Sabni keenya baay'ee ijaarameera biyya alaa kana keessatti waggoota kurnan dabre kana keessatti baay'ee ijaaramee jira. Yoo akkasitti ijaaramtaniidha kan cimaa deemu. Akka dhuunfattis jabaattanii akka hawaasaatti yoo hogganoota hoggaa of keessaa filattan kabaja dhaggeeffadha wahii fuuldura keessan. Waumaa fi bara dhaggeeffatuun tumsuun bira dhaabachuun jajjabeessuun maaliif hawaasa hogganuu jechuuni. Harree bilaash ta'u harree bilaash beeytanii harree kan dara deemtu kan baan fedhe fe'atu ka galata hin qabne fe'atee fe'aa hoggaa irraa buuse booda sardoo jalan kenne jechuudha. Hogganoonni keessan kun mindaan qaban waan fayyadaman waan qaban hojii isaanii maatii isaanii dhiisanii yeroo hojjetan kanatti hamilee isaanii cimsuun bira dhaabachuun hojii tokko irraa buutanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo isaan hamilee argatan hojii hojjetan hin milkeessan. Yoo isaan kan milkeessan taate isinillee wajjin milkaa'aa deemtan. Kanaaf hawaasa ijaaruun hawaasa cimsuu irratti akka mataatti of ijaara of jabeessa kappaasitii keessan guddisa akka hawaasaatti immoo hawaasa keessan cimsa. Hawaasa hoggaa jennu waldaa hawaasaa qofa miti. Afooshaa ijaarradha akka qe'ee irraa dhuftaniitiin akka walitti dhuftaniitiin uqubii ijaarradha. Masgiida mataa keessanii charchii mataa keessanii qabadha. Nama shanillee yoo taate afaan keessanii yoo dubbattan rabbi irra dhagaa beekaa. Afaan keessanii irra dhagaa biraati. Kanaaf nami keenya bifa adda addaatiin garee gareen waggaa akka gaariitti ijaarame. Yoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudhaaf malee walirratti ijaaramuuf akka hin taane walii tumsuun gaafa wal dhufte wal bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Dhaamsi cimaan ani isinitti himuu barbaade akka hawaasa reefu lafaa dhufuutitti akka hawaasa irra jireessi isaa dargaggeessa reefu biyya kana dhufeetitti milkaa'inni baay'inni keessan kun mirqaanni fuula keessan irraa mul'atu kun inarjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na bohaarsa baay'ee na cimsa. Haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madaguu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaan dhufu immoo waggaan dhufu kana jalan jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akka na eegan abdiin qaba jabaadha.
Tasiasa sila ta Jerman itu asal ini usul di Jerman ini kan Faransa wang gesu itu siasa nora kisah. Wani marsa kan amma de ma fi jiru tu komar rasani tu ka. Marsa kan anis berkala garbas jal lagi mana ida TV ugan sekiya. Kanggara bi ala de me to kopa singala de pacu. Ero to komal nunjani. Ero sila simurmi wala turtan sun. Warra amile kenya chamsu barbadu. Kan Faransa dabate lalla usum me ruhezu na bazu yennani. Nu basulle batu achi dai lalla busan nu dagenye. Dagaun kenya qamalle ta'u batu qalbi denan asibane yennetti dalata turre jechu. Kanaaf galato baatu jechu. Kalammata hala rakkisa waltata suukanneessa ummanni keenya bii keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argirtan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan gorra jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kuni booddaa karaa kana koottaa qolli isaan jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidhamu waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan erga baannes mari'annee ejjennoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaaf isaa taatu sabab sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti san qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretti lolli haalli itti seemamu ni jira dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti lola obboleeyyan jidduutti godhamudha oromiyaa keessatti illee godhamu lola oromoota jidduutti godhamaa jirudha kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in ummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u keessattuu dabara kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa booda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle itoo avoided war lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qooduudhaan wal dhiibuudhaan wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deemama kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee deemana lola kana dhaabuu baannaani Oromoo fi sabaaf sablammoota biyya saniitiifis hammaataa deema akkuma kaleessa jechaa ture
haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku hidhamee hin beeku miidhamaa hin beeku lolli kun itti fufnaan garuu rakkoon kun safarii uummata keenya irra ga'u kuni dachaan dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf wanni lolli akka dhaabatu barbaannuuf madaa kaleessaatirraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne dhumaatii kaleessaatirraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha. Kabira wanni waachaa jirruuf lolli kun itti fufnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garagartuu 5-6 lolaa jira. Lolli kun itti fufnaan mootummaa keessallee gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa wal waraanuu eegala. Kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa deema. San qofa miti. Humnoonni biyyaalaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee. Lolli kun itti fufnaan garuu dachaan guddataa deema. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amanna. Waan biraa lolli haa dhaabatu hoggaa jennu akka paartiittis akka hoggansattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuuf qabu hin gufachiisa daaraa godha jennee waan sodaannuuf uummanni keenya maaliif qabsaa sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fudhateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu. Lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan. Lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaruuf isa nation building struggle. Lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Tana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffata gartuulee wal waraanan baay'ata. Akeenii fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama. Xiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa. Jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuu fi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaaf uummanni keenya kan Faransaayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon uummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuuf dhufne jechuudha. Amma eegan jee booda tanin duraa sanitti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti ummata keenyarraa akka dhaabattu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal fichisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun, beekamtii qabnuun, sagalee qabnuun
lallabu waywachu fala ilaalu itti bu'u isin immoo ummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa aarre jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arrabe yoo dheeresse abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabran inni irra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru. Garuu dhiigii qabnu aarii qabnu madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira dhufaa jira. Kanaaf waggaa wal geessanis waggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa waan saba biraa dallansiisa waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka qusatattan isin kadhachuu barbaada. Nu qabsoofne gabrummaa jalaa bahuudhaaf roorroo jalaa bahuudhaaf sirna dimokiraasii uumuudhaaf haqa keenya eegsifachuudhaaf eenyummaa keenya guddifachuudhaaf afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufi miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiran wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaay hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaay tun biyya jaalalaati jedhanii jaalalatee isin haa cimsu jaalatee isin haa cimsu galatoomaa isin jaa. Hamilee nusi madda. Hamilee nullee baay'ee isa jaalannami. Isa jaalannami. Galatooma. Kanatti aansee sagantaa qabnaa sagantaa tokko booda har'a guyyaa wal gadhiisanii miti. Akkasiimi gaafiif deebiitu jira waan isin gaafattanii hundaafuu isinii deebisanii garuu tasgabbooynee yaada keessan ammarraa jalqabaatiniin yaada keessan gaggabaabsitanii gaafii gaafattaniif ittuf qopheessaa. Gaafii gaafatan daqiiqaa lamarra isiniin kennamu. Gaafii ammoo gaafii waliin fakkaanne gaafatanii amma sagantaa galii sassaabuutti seenna. Haga inni xiqqashu hafuura fudhatu hasaarra ture haga inni xiqqashu hafuura fudhatu sagantaa galii sassaabuutti seenna. Arjooma keessan itti dhufuftan nu jalqabdan. Sagantaa OMN gargaaru